guyyaa tokko Abuu Jahal namicha imaltuu deemu kan warra Makkaa hin tahin irraa gaala wayii bitate. Garuu yeroo kaffaltiin gahu qarshii dhorkatee boodansiif kenna jechuudhaan mala itti malee kannuu fidite. Namicha dararuu jalqabe. Namichinis haqqi isaa jalaa baduu akka jiru yeroo argu amma dandee sagalee isaa ol kaasee akkana jee iyyuu jalqabe. Yaa hawaasa, namni Al-Hakam Abuu Jahal irraa haqa kiyya naafuu kan hammeenya isaanirraa ittisu eenyutu jira? Ani imaltuudha, dachii tanaafis keessummaadha. Namichi kun immoo humnaan haqa kiyya naaf kannuu dideeti jira jeen lallabe jechuudha. Namoonni naannoo san turan kaafirtoonni Qureeshii yeroo kana dhagahan ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam itti qoosuuf carraa argatan isaanis sababa dubbii kana godhatanii akkamitti akkana jedhaniin gurbaadhaan namichi achi jiru san jedhaniiti quba gama ergama Rabbii laatanii gara isaatti dhaqe. Inni Abuu Jahal irraa maallaqa keessiif baasa jedhaniin. Ergama Rabbiitiif Abuu Jahal walitti diina ta'uu isaanii waan beekaniif ergama Rabbii biratti gurbaa qajeelchan qoosaadhaaf beeka. Kan kana jedhaniif ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam mufachiisuuf sababni isaa namni tokkolleen jabeenya Abuu Jahal dura dhaabbachuu akka hin dandeenye waan beekaniif namichinis dhimma isaa amanee gara ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam deeme. Yeroo miidhaa isaa itti himu ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam osoo hin tursiisin namicha wajjin ka'anii gara mana Abuu Jahal qajeelan. Yeroo ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam namicha gargaaruuf kaan kaafirtoonni arganii hedduu dinqisiifatan. Isaanis namoota isaan keessaa ta'e hawahii isaan duuba ergan deemi hordofi maal akka godhan laali jedhaniin. Eemi akka Muhammad kun dhaqee Abuu Jahaliin jiru akkatti qabeenya gurbaa kanaa irraa fuudhuu fi danda'u ilaali jedhaniin. Ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam fi namichi haqni jalaa bade sun hamma hulaa Abuu Jahal gaanitti deeman. Hulaa Abuu Jahal rukutan. Abuu Jahal mana keessa taa'ee eenyu inni hulaa dadhabu jee gaaffii gaafate. Ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam sagalee kajeellaa hin qabne tasodaa hin qabneen akkana jedhanii deebisaniif Muhammadii gadi bahi jedhanii nama. Abuu Jahal yeroo sagalee san dhagahu naasuu hamaadhaan onneen isaa dhaabbachuu jalqabde. Dhaabbachuu gahuun gadi ba'ee fuula isaa keessaa dhiigni tokkolleen hin jiru. Akkana jechuun naasuu bifa isaa guutumatti jijjiirti jechuudha. Ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam osoo gamanaa fi gamana hin jeen kallattiidhaan kana jeen haqa namicha kanaa kanniif Abuu Jahal sodaatee hollachaa ammaan gad kennaaf. Ammaan isaa akkanutti asuma ta'an eega. Akkasumas akkuma jeesanitti fiigee haqa namichaa guutumatti kenneef. Ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam namichaan haajaa ta'eetiif deem jedhanii isaanis gara manaatti deebi'an. Namichi haqni isaa deebi'uun hedduu gammadee ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam eebbisaa du'aa godhaa fi karaa isaatti fufe. Yeroo kana namichi Qureeshii ka isaan hordofii jedhaniin san gara Qureeshii deebi'e. Isaanis maal garte mee waan mudatte nuuf himi maaltu ta'e jedhanii gaafatan. Innis akkana jeen wallaahi Muhammad hulaa isaa rukutnaan Abuu Jahal namicha lubbuun isaa keessaa baatee jirtu fakkaatee gurbaaf maallaqa isaa kan sodaarraa kan ka'e jechuudha. Sana booda Abuu Jahal dhufe. Hiriyoonni isaa itti garagalanii yaa hammeenya kee maaltu si mudate? Wallaahi waan ati har'a goote kana takka si biratti argine hin beeku jedhaniin. Abuu Jahal deebisee akkana jeen wallaahi Muhammad hulaati jara kutee sagalee isaa yeroon dhagahu sodaan onneeti yana guutte. Ergasii gara isaatti gadi baanaan mataa isaa gubbaa hormaa gaalaa kan ani takkaa jabeenyi isaa hin arkin guddina isaa jechuudha. Gateetii isaa fi ilkaan isaa argee hin beeyin. Hormaa gaalaa guddaa akka leenca wayiitti nama nyaachuu nama deemu argee jeen gateetii nabiyyichaa gubbatti. Wallaahi odoo ani haqa san gurbaa saniif kan nu dide silaa gaalli san na liqimsa ture jeen. Mucjizaa Rabbiitu gateetii ergamaa gubbatti waan san godhe. Maddi odeeffannoo kanaa Ibnul Hishaam kitaaba isaa Siiratu Ibnul Hishaam fi Ibnu Kasiir kitaaba isaa Bidaayatu wan Nihaaya keessatti dubbatan. Seenaalee kanaa tan biraa isin bira geessuu barbaaddan